has spearheaded significant efforts to address Addis Ababa's urban challenges through innovative applications of technology and data. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanechiif Finfinnee jiraattotaaf mijattuu wiirtuu tuuristootaa taasisuuf misooma koriidarii dabalatee kenna tajaajila ammayyeessuuf hojii Smart City irratti hojii bal'aa hojjechaa turaniiru. Kantiibaa Adaanechi hojii hojjetan kanaan badhaasa Smart City Seewul Kooriyaa Kibbaatti gaggeeffame irratti injifachuun badhaafamaniiru. Kantiibaa Adaanechi badhaasa kana kan argatan biyyoota 72 fi kantiibolee 115 waliin magaalaa Smart taate uumuuf hojii hojjechaa jiraniin kantiibolee dhiibbaa gaarii uuman jedhamuun badhaasicha kan injifatan ta'uu qopheessitoonni sagantichaa himaniiru. The Leadership Prize recognizes those mayors, entrepreneurs, experts and leaders who have brought new value. Badhaasni kun badhaasa hooggansa cimaa jedhamuudhaan kan kennamudha. Badhaasni kunis adda durummaadhaan magaalaa Smart taate uumuudhaaf hojii hojjechaa jiraniin kantiibota dhiibbaa gaarii uumuu danda'aniif kan kennamudha. Badhaasa kana keessatti jireenya lammiilee jijjiiruudhaaf fi hojiin hojjetamaa jiru kan ilaalamudha. Dhugaa dubbachuudhaaf duras ammas dubartii hooggansaa cimtuu ani ibsuu fi hojii hojjettu hundaan adda duree kan taate hiriyaa koo yeroo hundaa kan na ajaa'ibsiiftu kanin yeroo hundumaa ittiin boonu kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanechi Abeebeeti. My friend, let us aspire to inspire before we expire. So with that, I'm proud to announce the leadership goes to Mayor Adaanechiif. Mayor Adaanechiif has spearheaded significant efforts to address Addis Ababa's urban challenges through innovative applications of technology and data. Kantiibaa Adaanechi jireenya jiraattota magaalaa Finfinnee fooyyessuuf bu'uuraalee misoomaa ammayyeessuuf kutannoo argisiisaniin ta'us saganticha irratti himameera. Piroojeektii misooma koriidarii teeknooloojiiwwan jijjiirama haala qilleensaaf mijatoo ta'aniif dursa kennuun magaalaa nama hundaaf mijattuu taate ijaaruuf tumsa taasisanii fi jiraattota magaalaa sadarkaa jireenyaa gadi aanaa irratti argamaniif jireenya isaanii fooyyessuuf hojii hojjetaniinis badhaasa argatan akka ta'e himameera. Sababa hojiif sagantaa badhaasaaf beekamtii irratti argamuu kan hin dandeenye Kantiibaa Adaanechi karaa bakka bu'aa isaanii hoogganaa biiroo misooma teeknooloojiif innoveeshinii magaalaa Finfinnee obbo Solomoon Amaareetiin ergaa galateeffannaa fi baga gammaddanii dabarsaniin humnaa fi yeroo keessan osoo hin qusatin qooda fudhattoonni jireenya jiraattota magaalaa keenyaa jijjiiruuf nu waliin hojjettan hundii fi jiraattonni magaalaa Finfinnee misoomaaf tumsitan hundi keessan galatatu isiniif mala jedhanii badhaasni argame kan lammiilee hundaati jedhaniiru. Badhaasnii fi beekamtiin akkanaa caalaatti akka cimnuuf humna dabalataa nuuf ta'a kun jalqabbiidhaan waan hedduu hojjannas jedhaniiru Kantiibaa Adaanechi karaa bakka bu'aa isaaniitiin.